Engedde guyyaa nagaa fayyaa ijoollee arabaa nama sadii wajjiniin manaa baane daqiiqaa 30 tunguutiin namni tokko nu keessaa duute jarri kan mammadaanii ciccitanii dhumanii lubbuu keessa jiran yaan nagaan manatti deebi'ee gale lubbuu rabbiin kaa'e rabbiin malee namni fuuchuu danda'u hin jiru. Engedde ganama qaadditiin ankoo mana firasii qursii waamtee dannee qursii nyaannee sarraatanyaa Itoophiyaa tokkitti jirti isiin gargaara jedhee achitti hafee qaadditiin koo qaxaroon qabattee na dhiistee deemte. Jarri sun immoo durba lama mana keessaa qabanii gwaaddenyaan jaraa tokko bira jirti nama sadii jarri booddee naa deemnu geessina naan jedhanii an hojii kan koofixee akka suudii saatii 11 walakkaa wayitti na fudhanii manaa bahanii makiinaa keessattitu akka kana sirbanu obbolettiin isii makiinaa ooftu kanaa kuni jechuudha isiin uffata gurraacha uffattee oofaattu na bira taa'atu duddubbee ituu akka kana sirbanu makiinaa geessanii makiinaatti galchanii makiinaan sun achii darbatamee dhaqee manatti bu'ee isiin makiinaa oofaattu kun achumatti guyyaa lamaan booddee isii lubbuun bahe kaleessa duute rabbi kan jannataa siyaa godhu gwaaddenyaan immoo isiin bira teessu kuni wallaahi laaziim isii taatee noo biraa taatee isiin nama harkaa bada jechuudha dudduubban immoo obbolettiin isiin isii oofaattu kan na bira jirtu bakka waan isinitti himuun qabu zaatiin namaarraa ka'ee ciccitanii dhumanii an waa tokko hin taane wallaahi rabbiirraa ba'uunatta ta'u ituun hin madaa'iniin deebi'ee galee hojiin rabbii kootii na dhibee jechuudha. Wallahi amanuu dhuman dadhabe jechuudha. Adda arga darbe wanti kun guyyaa shammoo jaafaa keessa jira. Amanuu dadhabe ijoollee kana keessa akkan itti hafe ijoolleen baareenii keessa jirtanu TV irratti waan kana dhageessaniitu ta'uu fakkaata. Waan baay'ee baareenii keessatti ho'ee dubbatamaa jirudha. Ijoollee kana sadan keessaa an ituu eddeen tokko nan madaahin. Manaa kimi dhaqee tuuwwaa tokko hin ta'in nagaa fayyaa manatti deebi'ee galee hojii hojjedhaa jira. Wallahi rabbiin nu